Nagaan waaqa isiniif haa baay'atu hordoftoota koo akkam jirtanii nagaadha miti ani nagaa kootii galata isaa isin akkami nagaadha miti anis nagaa kootiin galanni isaan badiini har'a baay'ee tokko kolfaan dhufan jira jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf roomadaan illee yookaan boruu uummata ta'a yookaan innis na gammachiisee jira. Itti dhaamsuudha wanti na gammachiise wanti na kofalchisiise jechuudha baay'ee kolfaan dhufee dhabbee jechuudha doon viidiyoodhaan isinitti malatti sun kaameraa karaa keetti zoorsee sun argitanii baay'ee tokko min xirsi baxirsi honyaala maal argattee maal kofaltaanaan jedhina yookaan immoo madaamiin silaa roomadaanaa kennaa ajaa'ibasii kennitee kofaltamoo kan hin jiru wanni akkasii mana kana jechuudha. Isinitti agarsiisa waan isinitti agarsiisuun qaba dhugaa wanta lai dhugaarraa akkuma nalaatee jechuudha dhugaa kana maraatii jechuudha. Inni nama isinitti agarsiisaa jiru kun wanta jabaadha jechuudha baay'een kolfee guyyaadhaa dhugaa dubbachuudha. Kunis qibaatiidha. Qibaatii isin jiru immoo qibaatii sun ta'ani saamunaa jechuudha. Isa kana ni beektu yaa jiif jedhama. Isa kanas ni beektu. Isa kanas mana namaatiin jechuun hin dhabama jedhee yaadu garuu inni kun arfanii amma waggaa kana baay'ee na rakkisaa turan tekinaalli isaa isinitti nan agarsiisa dhugaa rabbii. Na warroonni maatinaan taane maatinaa taa'ii saskiraayib godhaayi warroonni maatinaa taatanii na jabeessitanii koomantiidhanis laayikiidhanis waan hundumaan na bira dhaabbatte waaqayyo gooftaa sinaa eebbisuun sinin jedha. Inni amma isinitti agarsiisa jechuudha. Maal sitan beektaa wanta nan isinitti agarsiisa hedduu gaazii kun isinitti mul'atamti waa malee miti jechuudha isinitti agarsiisa. Gaazii kana yeroo saamunawwan amma isinitti agarsiisa aynata afurii kun gaazii kana tokkichaaf bitame jechuudha. Gaazii kana tokkichaaf bitame dhugaa waaqee jechuudha saamunaan sun arfanu gaazii kana tokkichaanis addaama jechuudha. Inni akka mana guddee yeroo mana jechuudha. Har'a gaazichi tabalaa sheeka. Gaazii arfanii kana akkuma inni gaazii isinitti agarsiisee jira waan ta'eef kinooti kana qibaatiin isaa tokko immoo isa kana afuriika. Ennaa isa kana arfanii na caddaa jechuudha gaazii yoo na cadda'u dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akka hojii keessa yoon akka gaazii fi uffata tokko sana jibbisu hin jiru mana kana keessatti jechuudha. Wanta kana arfanii nana ni dhiqa jechuudha hoon dhiqu. Bakka akka mastaawotii fuula keetti akkasitti mul'atuuf akkasitti bakka akkasanii jechuudha gaazii mana kana jechuudha. Har'a kinoo kunis tabalaashee jira inni kunis tabalaashee jira inni kunis tabalaashee jira inni kunis tabalaashee jira. Ogeessi ofii jechuudha ka hojjetu jira miti ofii ilaalee jechuudha. Maalinni kuniinaan jedhe jechuudha. Saamunawwan amma sitti agarsiisu kan gaazii kana bichaadhaan inni hojjedha. Kan gaazii ittiin caddaa'uun jedhe. Viitamiinii itti baay'ate kolfa jedhamee kan addaan kute inni itti saamunaa itti baay'atee tabalaashee gaazii maalaa godhuu jedhe jechuudha. Inni dhugaa waaqa jechuudha. Ani immoo ishiin godheetti kaala ittuma naqa amma kinoo kunis hin hojjetu sarraatanyaan dhufee hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Inni hojjetu kun ammaa ishee kan fakkiitti bishaa hojjetaa jira. Kinoo gaamma immoo as gubbaa kinoo kan argitan jirtan miti. Oombii guyyaa har'aa shorobaa affeele shorobaa hojjetaa buskutaa wandammoo saambusaa hojjeta. Ganni kan affeelti kinoo kanan affeela jira. Maaliin qibaatii saamunaan ittiin hojjechaa ture suni baay'een tinii jedha jechuudha. Gana akka kanatti affeelameeti wayini daffaa jira jechuudha. Akka kanatti daffaa jira jechuudha. Maaliif kinoo akkasitti dafee saamunaan keessa ba'aa jira jechuudha. Ani immoo ishiin godhettu jechuudha. Fuudhee matitti naqe jechuudha. Guyyaa meeqa kilaasii keessa na baastee jechuudha sababa kanaatti saamunaa sirriitti ittiin goone akkasin taane gaasiin akkasin taanetti dhugaa rabbi jechuudha. Guyyaa meeqa sababa ishee tiffaa jechuudha. Yoo isheen ani kilaasii galee sababa ishee yoo isheen hojjettu namichi dhufee eessa mucayyoo natti hojjetta jeen jechuudha gaazii kana jechuudha.
harata balaashee jira galata rabbii. Namichi illee maayini kun saamunaan kun marrii jedhanii namichi sararaanyaan jechuudha kan hojjechuudha dhufe. Inni kun inta balaasheessa jedheeni tamasgiin isa kanaanis hin hojjedhu maachi. Isa kanaanis hin hojjedhu. Isa kanaan kanneen arfaniyyuu hin barbaachisan jechuudha. Maaliidhaan hojjedha saamunaa gooldiin beektuu ture isa meeshaa faattiin dhiqasan isa bichaadhaan haa hojjetamu kunneen gaazii balaasheessaa jedhe jechuudha. Gizee san ilil jechuuf akkamtan ilil jedha akkatan ni gammade. Dhugaa rabbii guyyaa batalaa yeroo damoosni kiyya fagoo jechuudha. Baay'ee turkatii goote jechuudha gaazii kana irratti jechuudha. Hamma gaazii fi uffata irratti turkatii gootu waan biraa irratti turkatii gootu. Amma tekalakkaleen jira tabalaashee jira jechuudha. Akkuma argitan kun asitti daffaan jira jechuudha. Gubattee fitiratti birrii baastee ogeessillee deebisuu hin dandeenye jechuudha. Inni asalallee tabalaashee jira jechuudha. Ibbuma dhibatti hin qayyarama jechuudha. Addisii qayyarti kanan biraaf fiddi jechuudha. Ani immoo baay'ee tokkoon gammadee jira dhugaa. Kun akka taayitanaan affeelaa jira kaa ombi shorbaa affeelaa maal jedhaanii kanan hojjechaa jira har'a guyyaa Ramadaanati. Dhugaa rabbii akkuma isinitti agarsiise kana jechuudha. Argitanii jirtanii miti mana tokko akka nama bakka hintanii hin dhabamu jechuudha. Na har'ammoo na gammade jechuudha dhugaa maaliif tokko narraa qayyarama jechuudha. Qibaatiif saamunaan kun illee jechuudha. Amma as keessa dhugaa waaqa hamma gaazii kanaaf saamunaa kana mara bitti saamunaa aynata kana mara bittee miti anaaf jechuudha. Anaaf qibaatii naan bittu jechuudha. Qibaatii naan bittu garuu saamunaan gaaziitti na saddaa isinitti agarsiisan jira miti aynata afur jechuudha. Yooni saamunaa meeshaa ittiin dhiqasanii itti dabaluu isa istoon dabale isa yoon itti dabale 5 jechuudha. Gaaziin takkittiin kana mara na saddamdhaan garuu qibaatii naan bittu naan bittu jechuudha. Anaaf amma kana natti seentanii jetti jechuudha. Baay'ee tokko gammadeen jira lamaan nyaa'u baga tabalaashee garuu isheen gaddateerti maaliif namicha amma dhufellee dinaara jechuudha. Dinaara 20 irraa fudhatee jechuudha. Isaanii yoo afaan dinaarri immoo fi duraarra waayee intinichi immoo naffee jira amma bakka gatuunidha jechuudha. Nangata jechuudha. Isbeela keessan godha jechuudha. Qoshaasha keessan godha kanneen. Anis tagalagaleen jira galata rabbii maal jedhamu waaqni hiyyeessaa yookaan iyyuu ni jira jechuudha. Sababa naa guubee guyyaa miqaal kan balbala dhuftee natti gadaqqatte jechuudha. Gaazii akkas goote ministiyyee goote jette jechuudha. Har'a immoo baafadeen jira galata rabbii. Inni kun kaayoo dafee yoo ta'e jechuudha yoo dafee waan ta'e itti dhiqeen deebisaa yoo hojjate naan banaa yoo hojjanne maalaaf hin ba'an jechuudha. Tana bichaatu hojjeta jechuudha. Nyaanni iyyuu hin hojjetamne irra jechuudha. Sababa kanaatiin nyaanni iyyuu alaa dhufaa jira jechuudha. Har'a waan baay'ee jechuudha. Dhugaa baay'ee kolfee namatti gara mana oolte manaan baane baay'ee kolfeen jira baay'ee gammadeen jira. Warri gammadanis akkasuma koomantii jalatti ibsadhaa. Innaa kana sirrii jira nagaadhaan tura amma viidiyoon biratti walitti deemuutti baay'ee sixoota madaamni isinii kennite ammoo walitti agarsiisu nagaan garuu mana keenya hundi akkasii nagaadhaan naaf ishii. Affeerra kooti kan immoo jechuudha sin affeeran jira. Amma viidiyoon biratti walitti deemuutti nagaadhaan naaf tura warroonni immoo maatiin haa taane maatiin haa taane. Ani viidiyoo takka waraabuuf makaraa nyaadheen waraabaa jira jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf makaraa jechuudha. Kudhan madaamee ofirra laalee jechuudha. Anuyyuu baay'isuun daqiiqaa 10 bakka kanarra hin dabarsu amma dhumaan laalaayi. Amma viidiyoon biraatti walitti deebinutti.